guyyaa iidaa dogongora jiru keessa ammallee nyaata heddummeessu namni gariin nyaata heddummeessuun kun bifa lama qoodama. Tokko nyaatuma kana wayita godhan akka waan duniyaan guutuun mana keessan dhufuu deemna waan rabbiin mana keessan kaa'e hunda dalagaanu eega akka waan jedhamee dhaamsi duniyaarraa kennametti waan barachirraa osoo walitti dhaabanii nyaatanii torban tokko nyaatamu. Garuu immoo waan guyyaa tokko keessatti shamu namni nyaata mana guutuu gadi haree manni nama gariifa waan gubate fakkaata. Bara waan gubate makiinaa bishaan dhaamsu mana dhaamsu sana gartee makiinaa yoo manni gubate haga mana makiinaa ibidda dhaamsu waamuu barbaachisu takka bira gaa namni gari nyaata kana gosa meeqa diimaa gurraacha daalacha goggogaa jiidhaa wanni nyaata jedhame hundi dalagamu. Israafa kunillee israaf yoo dandeenyaan miskiina waamee dhugaadha. Karaa saniin namni haga danda'ame nyaata qusachuu nyaata xiqqeessuun barbaachisaadha. Yoo nama maatii qabu ta'e rakkoon qabu, yoo nama miskiina waamuuf karoora san qabu ta'e rakkoon qabu. Garuu nyaata namni nyaata gosa meeqa ol tuulee rukaama min axa'aam jibaala min axa'aam mana guutee bakkummaan ejjetanii jiru mana gariifaa yoo ta'u bakkummaan miila kee ejjettu nyaata qofa manni kun guutu akka waan qiyaamaan buutee magaalaa fakkaata. Bara mabraatii kana sanuu itti qaxxalanii jimlaa'ii maaliidhaan kan itti qaxxalanii magaalaa fakkaata. Kunis islaamummaa keessatti jibbamaadha. Akka feete nyaadhu akka feete uffadhu jedhe Abdullah ibn Abbas. Garuu alama eeggadhu jedhe qisaasuu fi israafa godhuuf. Qisaasuun waan amma haalaan biyya keenyatti akkaan baay'ataa jirudha. Keessattuu yeroo ayyaana garaagaraa akkuma isaanuu jedhan gosa meeqatu hojjetama. Garuu agi nyaatamu muraasa garii numa gatama. Namticha gaafa kaan seenaa keessatti beekamaa eenyu maqaa isaa irraanfadhe guyyaa tokkotti waan akka tiinii jedhan kana tiinii ka biyya keenyaa kanaa miti waan akka saaxaraa lama gahu kophaa isaa nyaatee fixe. Kitaaba tokko jaahiz qasasul akalaa warra nyaata akka du'utti nama nyaata nyaatu nama haafayaa kitaaba jedhu barreessee qaba. Jaahiz kitaaba tokko warra nyaata heddummeessu. Kunis islaamummaa keessatti dogongora. Mana 50 yoo ziyaare namni mana 50 nyaachuun qaama ofii irratti dhibee fiduudha. Namni gabar guyyaa ciidaa kana olii gad deemee ziyaarame abboo ebaluun biraa waa qammase isin biraa hayyeessuun nama goona jedhee asirraallee ni qammasa. San biraallee hayyee isin bishaan wayii qofa dhuga jedhaa kaan biraallee kaaffee dhuga. Nyaanni usuulul maradi sitta warri fayyaa maal jedhan hundeen dhukkubaa waa jaharraa dhufatan. Dhukkubni maal addunyaa kun homa jaharraa dhufatan. San keessaa tokko idkhaalu xacaami ala xacaam. Nyaata gosa nyaata bifa osoo kun jalaan daakamin gubbarraan kaan itti gannaqu. Namni baay'ee cuggarraa hin danda'u waan akkasii. Guyyaa ciidaa namni gariin akka waan kabaja dhugaadha. Ayyaamu akli wa shurbin guyyaa nyaataa dhugaatii jedhee waame rasuuli rabbii guyyaa ciidaa keessatti ayyaama tashriiqiin guyyaa sadansan rasuuli rabbii guyyaa nyaataa dhugaatii jedhe. Garuu guyyaa nyaataa dhugaatii osoo hin ta'in guyyaa nyaataa dhugaatiin nama nyaatu ta'uu qabu. Nyaata namni nyaatu osoo hin taane nyaanni as garagalee si nyaatu namni guyyaa sagariin bokokee hospitaala mana haakimaa dhaquun sirrii miti. Namni nyaata itti nyaatu of eeggannoodhaan nyaata bareedaa lubbuun tuni teenyaa miti rabbi nu kenne malee nu kennine bara. Irraa nu gaafata isii tiksuu isii eegu rabbi irraa nu gaafata. Kanaaf dogongora guyyaa ciidaa keessaa tokko nyaata heddummeessanii hojjetuu fi nyaata heddummeessanii daangaa malee dabarsanii nyaatu. In beekta ka lukkuu nyaanni biyya keenya dalagamu hedduun isaa amma fakkeenya lukkuu biyya Arabaatiif isin beektan sanii miti biyya keenya. Waxii lukkuu jedhanii malee lukkuu hin jirtu biyya teenya. Biyya keenya sagalee lukkuu dhagahuu malee biyya keenya namni sagalee lukkuu dhagahuu malee lukkuu nyaatu. Biyya ambaatti namni sagalee lukkuu takkan dhagahu guyyaraa lukkuu nyaata. Waan ofii keenya agarre biyya ambaatti illee akkas. Biyya keenyatti waxii lukkuu jedhanii malee lukkuun hin jirtu. Namni waxii lukkuu dalaganii ka bahara al-ahmariin fakkaatu kana jechuun distiin tokko guutee bahara al-ahmariin namni achi keessaa rabbiin foon isaa hiru akka nama leelatul qadriin argateeti. Barbareen ibiddi ilmi namaa ittiin gubatee kana jira. Kanaafuu of eeggannoo godhaaf jedha. Namni ganama wayita lafti itti bariitu bariisifate nagayaan maatii isaa keessatti yookiin ganda isaa keessatti yookiin biyya isaa keessatti ganamaan bariisifatedha rasuuli rabbii. Mucaafa fi jasadihi qaama isaatiin immoo fayyaa kan qabu lammaffaan tokkoffaan nageenyaan lafti itti bari'u lammaffaan fayyaadhaan lafti isaa bari'u. Sadaffaa sallallahu alayhi wa sallam ka rasuuli lafa kaa'an عنده قوت يومه
وان قيا سنياتي أولو يوك أباتي نبي محمد سدن كان نمني ربي إساكني فكأنما أكوان الدنيانتون ولم مرمتي إسابيرك أمتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لال وان أرى الدنيان موتوتين الدنيا سيرة جدانيتمن وان الدنيا سيرة قراني لفكاء نبي محمد جج سرار سدي لما نقول نكيست لفكاء صلى الله عليه وسلم كناف أكما دكتور أعيد القرن سلباجة كراغو باندي ممالي تكاوركي كراغو باندي من ارغتيتي اما ور امانتي توكو امانتي اللي الرب في متي امانتي الرب انت وشريعتي امانتي اك اسلام ما كانتي اك ور امانتي برو اسلام ما بدي كيس اوليغا دين ديمي كوتا اسلام ما جدي اتنما فيرو كان ور اسلام مالي في سنغباتني ديجيني جناني واني نتوالا ما في نيجين اسلام ما ورقي دا ورقي نما تتدق امالي سلباجة مو كراغو بانديمون مالب جنة واني بيسيفني ربه هو علما وما لما بيسيفني ربه هبر ميشاتو كيونا مرة غرغرامو دي بيسيفني كراغو بامباتا يوسرا غرغرامو دي لما فا ميشا هاروا دوفي كبي مبين كبي كيسا نجير كبي مبين سن بيسيفتا إسلام ما نمو ميشا نورت فيمتي ميشا بي مبين متي كهاروا دوفي متي كناف كراغو بامباني للبني إسلام انتي إسلامانوتي